Seenaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu tokko madda sooshaal miidiyaa irraan argadhe isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaawwan akkanaa dur ni dhoksama yookiin immoo abbaan seenaa akkana irratti raawwate erga du'ee yookiin immoo erga boqotee booddee dubbatama. Seenaa kanaaf garuu hangam yakka safuun waan cabse ta'us namoonni seenaa kana raawwatan ammallee lubbuudhaan jiru. Addunyaa kanarra wanta nuti hin dhageenyetu jira malee wanti dhalli namaa hin raawwanne jira jedhamee yaaduuf baay'ee namatti ulfaata. Erga dubartii Heeven jedhamtu mucaa xiqqoo Bahar Daaritti gudeedamtee ajjeefamtee seenaan ishee gara toora sooshaal miidiyaatti ol ba'ee booda gochaawwan kanaan wal fakkaatan kana duras ammas raawwatamaa kan jiran guyyaa guyyaatiin ta'uusaa akka hubannuuf isaa ta'u akka irraa barannuuf toora sooshaal miidiyaarraa naanna'aa jiru. Seenaawwan kanneen keessaa tokko kan ta'e immoo kan armaan gadiiti. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraachaa turanii daa'ima intala dubaraa tokkos waliin godhataniiru. Haati manaa fi abbaa manaan baay'ee wal jaallatu ture. Bara jireenya isaanii yoo xiqqaate waggaa 13 olis waliin jiraataniiru. Jireenya isaanii kana keessatti irra caalaa walitti dhufeenya kan qabu haadhaa fi intala akkanumallee abbaa fi haadhadha yookiin immoo haadha manaaf abbaa manaa jechuudha. Abbaan manaan yeroo hedduu fiildii bakka hojii waan ooluuf yeroo haga kanaa daa'ima isaaf hin qabu. Kanaanis intalli isaanii kun yeroo sanatti abbaan ishee akka haadha ishee akka hin jaallannee fi akka hin kunuunsinetti yaaddi. Yeroo baay'ees daa'imman kan ilaalanii abbaan yookiin immoo haati jaallachuu kan waliin taphatu waa tokko tokko kan bituu fi kan yeroo kennuufiidha mitiire. Jaalalli abbaa fi intala gidduu jirus kanuma. Abbaa ishee jaallachuu dhabdee utuu hin taane yeroo gahaa kan kennuu fi kan qabdus haadha waan taateefi. Haati manaaf abbaa manaa mana keessatti baay'ee walii galu. Yeroo qaban hundumaas haala gaariin waliin dabarsu ture. Haa ta'uutii garuu kanaan otoo jiranii guyyaan hamtuu lubbuu namarraa buttu tokko dhufte. Sadan mana tokko keessa jiraatani keessaas haati lubbuudhaan boqotte. Gaddi guddaanis mana kana seene. Hammeenyi du'aa gaafa mana keenya galu wanta addunyaa kana irratti kana dura ta'ee hin beeknetu waan mana keenyatti ta'e waan nutti fakkaatuuf gadda jabaatu keessaa bahuuf dagachuuf kan ulfaatutu nama mudata. Yookiin immoo gaafa boo'an haadha ofii abbaa ofii boo'anii iyyanii lafarra gangalatanii kan deebifatan namatti fakkaata. Mucayyoon kun waggaa 12 waan taateef haadha ishee boossee gadooddee waan deebifattutti fakkaateera. Haa ta'uutii garuu duuti takkaa lubbuu manaa baafannaan namaaf gadditee lubbuu foonitti hin deebistu. Haati haadha ishee abbaan immoo haadha manaa isaa awwaallatee gara manaatti deebi'anii. Kanaanis kan manatti hafan isaanuma waan ta'eef abbaan intala isaa ofitti fudhatee baay'ee hammachuun gaddi kun akka isheetti hin dhagahamneef innis akkuma haadha ishee dhala isaa waan taateef akka jaallatu itti argisiisuuf hojiidhaa gara manaatti galgala yeroo galu baay'ee hammatee ofitti ishee qabee buluu eegala. Mucayyoon dubaraa kunis akkuma haati ishee jaallattu abbaan ishees baay'ee akka ishee jaallatu yaaduu eegalti. Yaadurrayyuu darbee hanganni dhufee ofitti ishee qabee hammatee ciisutti baay'ee eeggatti. Wanti kun hammachuu irra darbee abbaan intala isaa dhungachuu qaama ishee bakka hundaa tuttuquu fi kanneen kana fakkaatullee ofitti dabalata. Kana mucayyoon dubaraa kun haala ittiin abbaan intala isaaf jaalala argisiisu malee
waa biraa ta'ee itti mul'anne. Kanuma jettee yaadaa turte. Haa ta'uutii garuu abbaan ishee yeroo hundaa akkanuma godhaanii dogongora akka ta'es isheetti mul'atu. Kanaan dhimmi kun itti fufee guyyaa tokko garuu halkan dhukkubbii baay'ee hamaan ta'e itti dhaga'ama. Hirriba jirtu keessaas dammaqxee kaate. Abbaan ishees ishee ifachuun dhaqa ofirraa dhiqadhu jedhee itti ori'ee miila ishee lamaan gidduu dhiigatu dhangala'aa ture. Deemtees dhiqattee guyyaa kanarraa kaasee yeroo hundaa ta'uu baatus guyyaa tokko tokko garuu dhufee abbaan intala isaa baay'ee hammachuun ofitti ishee qabuun dhungatee qaama ishee tuttuqee wanta raawwatus dhala isaarratti erga raawwatee booda deemee bakka ciisicha isaa ciisaa. Erga kabaja ishee fudhateen booddee sirees adda qooddatee bakka biraa ciisaa. Gaafuma dhimma kanaaf ishee barbaadu qofa dhufee bira bula. Galgala kunuunsaa haala kanaan erga dabarsee booda ganama barii immoo horiidhaa duddutaa amala duraan yeroo haadha ishee bira jirtu itti argisiisee bahaa. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko abbaan gara mana yaalaa akka dhaqxu intala isaa gorsaa. Isheen akka yaada isheetti qoricha fiddee fi deebi'u ture. Haa ta'uutii garuu dabaree kee eeggadhu jedhaniini kaardii erga baafattee booda dabareen ishee gahee bakka wal'aansaa seenti. Dhukkubbii baay'ee hamaa ta'een daa'ima gadameessa ishee keessaa baasanii. Haa ta'uutii garuu ammallee mucayyoon kun ijoollee waan taateef waan kana hin beektu. Bifa kanaan si'a sadiis daa'ima ofirraa baasteetti. Mucayyoon kun gochaan kun hundumaa yeroo irratti ta'u hiriyoota mana barumsaa isheetti barsiisota isheetti eenyuttillee namatti dubbattee hin qabdu. Haa ta'uutii garuu isheetti kan fakkaatu jireenyuma abbaaf intalaatu akkanadha jettee yaaddi. Galgala jaalalatti fakkeessa, ganama immoo bineensa ta'ee manaa baha. Kanaan alatti dhimma gara biraa abbaaf intalli waliin walitti dubbatan hin qabaniin. Mana keessa wanti nyaatamu, wanti dhugamu, mana barumsaadhaa wanti ishee barbaachisu yoo jiraate intalli abbaatti dubbatti. Abbaan immoo ifachaa yoom dhume yoom kana ta'e jechaa wanta kennu kennee wanta didummoo didee manaa gadi bahaa. Kanaan otoo jiranii nama tokkotti illee iccitii ishee kana otoo hin dubbatiin gaa'ela dhaabbatte. Namni isheen waliin gaa'ela dhaabbatte umriidhaan abbaa ishee waliin nama qixxee ta'uudha. Seenaa ishee kanas abbaa manaa isheef hin qoonneefi kanaan darbitee ofiis daa'ima intala dubaraa godhate. Abbaadha mitiree hagaarraatti mana ishee dhaqaa. Yeroo tokko tokko mucayyoo dubaraa ishee fuudhee jilba isaarra yeroo kaa'u qaamni haadha manaa kanaa baay'ee sororaa. Erga gaa'ela godhattee erga mana ijaarratteeti gochaan abbaan ishee irratti raawwachaa ture sirrii akka hin taane ciggaasisaa akka ta'e galaafii dhufe. Iji abbaa ishee fi kan ishee yeroo inni daa'ima qabatu walirra bu'anii suuta jedhee daa'ima ofirraa buusaa. Ija guutuudhaanis intala isaa dhalchee akkana itti taphachaa guddise ilaaluuni. Kanaan dubartiin kun yeroo mana ishee keessatti gammaddu dubartii guutuu ta'uu hin dandeenye. Gammachuu kan jedhamu jireenya ishee keessa hin jiru. Yeroo baratturraatii kaasee barattoota daree ishee biratti baay'ee callistuu kan hin dubbanne maqaa callistuu jedhu moggaafamee fi otoo hin dubbatiin callisummaan nama jiraattu turedha. Amma garuu gaa'ela keessa erga seentee booda dhugaan kun waan mul'achaa fi dhufeef dubartii baay'ee oriitu nagaa mana isheef hin laanne abbaa ishee yeroo argitu maraadhu kan jedhuuni ijoollee ishees jaallachuu hin dandeenye haala baay'ee ulfaataa ta'e dabarsuu eegalte. Dabartees daa'ima lammaffaa ilma dhiiraa argatte. Ammas gammachuun qabdu. Yeroo hundaa wanta kaleessa abbaan ishee irratti raawwachaa ture gara sammuu isheetti dhufuun guyyaa guyyaan sekendiidhaan ishee jeeqaa. Akkam abbaa ta'ee akkana irratti raawwata jettee gubachaa yaaddi. Sanuurra immoo yeroo yerootiin abbaan ishee kun gara mana ishee dhufaa.
Dubartiin kun seenaa koo namni haa beeku tarii irraa barachuu hubachuu danda'a jettee baatii 6 dura yaaltota fayyaa xiinsammuuf seenaa ishee qooddee ilaalcha yaada sana dagachuuf yaalamaa fayyaa jirti. Tokko akkana garaa jabaateeyyuu gara fedhetti haa ba'u jedheeyyuu seenaa gola isaa keessaa godaannisa baasee akkanatti dubbatee afurayyuu baafataa. Kan sodaatee kana dubbachuurra du'atu naaf mala jedhee ofitti qabatee jiraatu immoo sammuudhaan qaamaan miidhamee yookiin immoo wanti kun mana gara biraallee kanuma jirudha jedhee yaadee wallaalummaan yookiin immoo ijoollummaan icciitii isaa dhoksatee hubamaa darbe amma immoo hubamaa jiru baay'eetu jira. Bara kana waan sammuu namaa dhukkubsu gurraaf ulfaatu baay'ee dhagahaa jirra. Otuu bakka tokko bakka lama ta'eetii nurran ga'u nuun fayyadnu jennee guyyaa dhageenye yaa Rabbii har'a maal nu dhageessiste jennee bira dabarra. Amma garuu wanti kun bakkuma hundumaa jira. Guyyaa guyyaatiin dhagahamaa jalaa darbuu hin dandeenyu. Sanarra tarii maatii keenya keessaa eenyutu kanaan jira jennee hariiroon nuyi fi maatii keenya gidduu jiru akkamidha jennee of gaafachuu of qorachuutu barbaachisaadha. Seenaan kun kan nama gaddisiisu abbaan gochaa kana intala isaa irratti raawwate kuni tarii gara fuulduraatti yoo dhageenya ta'e malee gara seeraatti sin dhiyaanne eenyuyyuu gochaa isaa kana irratti hin barreen. Akka yaada dhuunfaa kootti abbaa koo miti maal kooyyotoo ta'e yookiin nan ajjeesa yookiin immoo seeratti hin dhiyeessaa. Kana lamaan keessaa tokko gochuun garuu dirqamadha jedhee yaada. Abbaadha maaf ajjeesta yoo jettaniif abbaan intala isaa irratti gochaa kanan godhu seerri uumaas safuunis hin eeyyamuufi godhuunoo waan baraadhaa yaaduunuu sammuu abbaa ta'ee ijoollee isaa guddisuu keessatti hin uumamu. Kan heddumminaan dhageenyu yeroo baay'ee abbaan buddeenaa machaa'ee intala ofii hin deenye yeroo qabatu yeroo gudeedu bakka hedduutti dhageenya ture. Sanuu yeroo machaa'u yeroo of wallaalu kuni garuu jaalala fakkeessee abbaa fakkaatee itti dhiyaachuun haasofsiisee qerqeree hariiroon akkasii abbaa fi intala gidduu akka jiru fakkeessuun bifa kanaan dhala ofii miidhuun baay'ee nama dhukkubaa. Gudeedamtee bifa kanaan jiraachuu isheerra darbee namoonni biraallee maatii isaanii waliin akkanumatti waan jiraatan isheetti fakkaataa. Hanga kanaatti sammuun ishee miidhameera. Abbaa intala isaa biratti hin amanani taanaan obbolaa lamaan waliif hin amanani taanaan gochaa kanaaf umuriin hin daangessu taanaan furmaanni maal akka ta'u hunduma keenyaaf gaaffiidha. Gochaawwan akkanaa raawwataman maal yoo godhame nutis hawaasni kunis barachuu akka danda'u gaaffiin oliiti. Abbaan intala isaa gudeede bifa kanaan waggaa hedduu waliin ture jedhamee seera duratti abbaa ofii himachuun immoo akka ulfaataa baay'ee nama dhukkuba. Waan kana afaanii baafachuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Turtii waggaa 3 dura mucayyoon dubaraa biyya Arabaa jiraattu tokko bifa kanaan dabarsitee daa'imni guddistu kan abbaan isheerraa dhalchee ta'uu yeroo naaf barreessitu kuni sobadhaa atis akkamitti deessee haati kees beektee akkamitti callistee jedheen deebiseefiin ture. Yeroo dheeraa booddee garuu Oromiyaa keessatti akkatti raawwateen otoo hin taane seenaa nama barsiisu bifa akkanaa godheen dhiyeessee ture. Namoonni muraasnis komentii jalatti waan hin jirre hin odeessinaa seenaa kalaqxee nutti hin fidiin jedhanii katabaa turanii anaan illee otoo jechuu baatanii na ajaa'ibaa. Ofiiyyuu yeroo sana seenaa akkanaa fudhachuun natti ulfaatee ture. Golli keenyi otoo ilaalamee wantoota sammuu keenya dhukkubsan seenaawwan ciggaasisoo hawaasni saalfatu kana arguurra dhaga'uurra du'uun furmaatadha kan nu jechisiisan baay'ee qabna. Gochaawwan akkanaaf furmaata deebii kan kennuu danda'u akka amantaa kootti Waaqayyodha. Wanta kana nutti furee jinnii hawaasa kana qalbii kanaaf dabarsee kenne yoo deebise malee furmaanni jira jedhee yaadu. Wanta seeratti dhiyaatu barreessanii afaaniin dubbatatanii seeratti dhiyeeffatu. Wanta akkanaa garuu abbaa kiyyatu na gudeede, abbaa kiyyatu ulfa 3 narraa baasise, abbaa kiyyatu
na waliin ciisee akkana gochaa ture jedhanii afaan guutanii seera duratti akkamittiin dubbatatu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama dhukkuba. Rabbi araara isaa nuuf haa baay'isu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatillee waa akka baratan akka dhaggeeffattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Erga dubartii Heeven boqotteetii seenaawwan jajjabaatu toora sooshaal miidiyaarraa raabsamaa jira. Kanaan olittis maal ta'a nama ta'ee otoon uumamuu baadheera ta'ee kan nama jechisiisan ilmumti Oromoo toora sooshaal miidiyaa irratti viidiyoodhaan waraabee walgadhiisaa oolu akka jirullee nan beeka. Warreen kanaaf Rabbi sammuu isaanii haa kennuuf. Qophiin sa'aatii kanaaf qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatillee waa akka baratan akka dhaggeeffattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Erga dubartii Heeven boqotteetii seenaawwan jajjabaatu toora sooshaal miidiyaarraa raabsamaa jira. Kanaan olittis maal ta'a nama ta'ee otoon uumamuu baadheera ta'ee kan nama jechisiisan ilmumti Oromoo toora sooshaal miidiyaa irratti viidiyoodhaan waraabee walgadhiisaa oolu akka jirullee nan beeka. Warreen kanaaf Rabbi sammuu isaanii haa kennuuf. Qophiin sa'aatii kanaaf qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.